السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتوني ماتي عبد الريتيج ميديا ورين ماتي عبد الريتيج ميديا تيف حارياتاتان كانالي عبد الريتيج ميديا وخانيس برسيسا عبد الريتيج ميديا برنوتا غرغرا قبته اسنيف دياتا يرو هندا هو جودا ور چانال خنا فارياتاتا لايك شير سبسكرايب كومنت gootanii akka nu jajjabeessitan isin beeysaa barnoota bifa adda addaan isiniif dhiyeessu eegalee jira. Barnoota teekinooloojii, barnoota saayinsii, waan adda addaa barnoota teekinooloojii bifa adda addaatiin, barnoota saayinsii hawaasaa bifa adda addaatiin, sooshaal saayinsii jechuudha. Haala kanaan bifa garagaraatiin barnoota isin biraan gahaa isinummaa laayik, sheer, sabskiraayib, koomaant godhuu hin dagatinaa. karaa tiiktookis karaa yuutuubaatiinis hordoftanii abdurriirraa akka barattan gamanumaan isin beeksisnaa. Har'aa barnoota haaraa takkaa wajjin wal isin barsiisnaa inshaallah. Fuula duratti waa hedduu waliin barannaa. Barnoonni amma akkaataa isin amma agartan kanatti jechuudha. Barnoonni ji'oogiraafii bifa isaa jijjiirratee dhufee jira. Ji'oogiraafii gireen 9 amma inni agartan kuni haaluma amma isin agartan kanaan jechuudha. Bifa amma isin argitan kanaan boqonnaa 8 qabatee kitaaba haaraa qabatee isiniif dhiyaatee jira. Kitaabni isaallee amma kan piriinti ta'ee isin bira ga'ee nutti fakkaatu. Haala kanaan warreen androidii harkaa qabdan haala kanaan yuutuuba kana seentanii sarchi gootanii achi jalaan harkattanii akka irraa barattan gamanumaan isin hubachiisaa. Gara barnoota keenyaatti dabarra. Barnoota keenya kutaa dabree waa'ee ji'oogiraafii fi maalummaa isaatii fi bal'ina isaa laallee turre. Har'a ammoo maal laallaa? Bireenchii isaa laallaa jechuudha. Haala kanaan barnoota wajjin turtii gaarii isiniin jaa. Sirriitti hordofa. Sirriitti hordofa. haala isaan agartan kanaan dameen ji'oogiraafii akkuma duraanis waliin beektan branch of geography is divided by 2 jee jira. Isaanis physical geography and human geography. Amma physical geography laallee dafnee main point irraa dhoofnee karaa human geography tti haaseennu. Haala kanaan lamaan kana qabatee isinii dhiyaate physical geography and human geography. Damee lamaan kanatti ji'oogiraafii bakka lamatti addaan baasee laalee ture. Haala kanaan physical geography haalaallu amma. Physical geography is study about the distribution of natural feature of the world such as climate, landform, soil, vegetation, surface, drainage system, water resource and animal. This is a branch of geography also considered in the case of effect and instruction of the future nunje. Mal nunje in geography kunje chura physical geography yohanis geography in uumama kunje maal ibsuu barbaada? Gama fuula duraattis akkuma addunyaattu akkuma internationalaattu jechuudha. Inni physical geography jenneen kun study distribution of natural feature wantoota uumamaan jiran gartee natural feature gara fuula duraattis akka addunyaatti jechuudha. Such as maali? Such as the world, ammallee the climate, waa'ee geography qilleensaa, land form geography waa'ee lafaa, formii lafaa jechuudha. Soil geography waa'ee biyyeedhaa, vegetation biqiloota vegetation kabarii biqiloota isa lafa kanarratti argamanii fi surface drainage system akkaataa drainage systemoota yookaanis mummuramila lafaatii fi dadacha'ina lafaa drainage systemiin akkaataa itti uumamu, water resource akkasiin madda bishaaniitii fi animal waa'ee bineeldotaallee baay'inaan kan nuyi himu eenyu ture? Physical geography ture. The branch of geography also considered geography, domain geography inni kun jechuudha consider the case effect
faayidaan isaadha and instruction of the future kara fuula duraatti waan akkanaa kana nu biraan gahaa hordofii steepii nan deemu deema. Physical geography is subdivide more specialized field of study as what follow akka armaan gadii kanatti ni hubanna amma. Isaanis eenyu fi eenyu akka isin arkitan kanatti lafa nuuf kaa'ee jira. Steepii kana hordofi. Inni tokkoffaadha physical geography jechuudha. Waa meeqeef jalaa qaba tokkoon isaa jala deemnee ilaalla. Inni tokkoffaadha maali? Geomorphology. Inni lammaffaadha climatology. Inni sadaffaadha biogeography. Inni afuraffaadha oceanography. Inni afuraffaa soil geography. Inni shanaffaadha phytogeography. Akka isin agartan kanatti jechuudha. Inni kun haaraa garuu barnoota haaraa wajjin haarawamee dhufee jira. Phytogeography fi zoogeography kan kun haaraa isa kana sirriitti xiinxalaa barnoonni bifa isaa jijjiirratee isin dhufaa jira. Barnoota bifa haarawaan isin jala deemuu qabdanii. Haala kanaan steepii amma dubbanne kana physical geography jalatti listii isaanii haalaallu. Haala amma isin agartan kanaan waa meeqoof jalaa qaba ture? Waa torboof jalaa qaba. Torban isaa takkaan isaa ilaallaa na hordofi. Geomorphology. It is study of landforms, their distribution, origin, and the what? The force that change them. Kana jechuun maal jechuudha? Waa'ee foormii lafaatii fi distribution isii orgaan akkaataa jechuudha. Orgaanis yookaan gosa isiitiin jechuudha. Force humnoota jijjiirama lafaatiin kan zeem godhee kan qoratu eenyu ture? Geomorphology ture jechuudha. Climatology noo. Kana irra laallee jira jechuudha. Climatology isa laallu. Study factor the create climate and examine the variation and distribution of climate. Faffaca'insa qilleensaatii fi jechuudha. Haala bal'insa isaa gadi fageenyaan the climate distribution of climate and related keesii isaa sababoota isaatii fi faayidaa isaa kan nuuf qoratu eenyu ture? Climatology ture jechuudha. Haala itti aanuun steepii sadaffaa eenyu ture? Biogeography. Generally speaking, this deal with distribution of plants and animal. Gabaabumatti kun generaalii guutumaa guututti inni wanni ibsuu fedhu waa'ee biqilootaa fi bineeldotaati. Waa'ee biqilootaa fi bineeldotaa jechuun waa'ee lubbuu qabeeyyii bineeldotaa fi biqilootaa kana baay'inaan jechuudha. Gadi fageenyaan deeply distribute godhee addaan babaasee kan nu himu eenyu ture? Biogeography ture jechuudha. Geography waa'ee lubbuudha qoratu jennaan isaa gabaabumatti. Haala kanaan one part biogeography deal with pattern of what? Vegetation growth, guddina biqilootaa fi relation ammallee hariiroo to climate, hariiroo qilleensaa fi biqiloonni waliin qaban, soil and human activity, ilma namaatii fi biyyeen lafti naannoo waliin qaban, ammallee now phytogeography. Isaan kun hundinuu iddoo teessuma isaanii irratti haala isaa relationii waliin qaban hundaa'uu kan qoratu eenyu ture? Biogeography ture. Haaluma kanaan isin itti aantu maali? Oceanography. Oceanography. Kana jechuun study the location case of effect of ocean current, wave and tides. Gabaabumatti innis argamoota sababootaa fi bu'aa garbootaa yookaanis wave waa'ee qaama bishaanii kana jechuudha kan agarsiisu yookaanis kan ibsuu fi it is also investigate the ocean floor akkaataa floor yookaanis hidhama isaa jechuudha
خنو يبسوين تري ocean geography تري حالو ما يتيانون soil geography geography واي مالي قراتو واي بيه قراتو يجورا أما أكو ما يسنجر تنكنا تيجورا خانا جيجون study distribution of various type of soil geography faffacayina isiitiif yookaanis bal'inaan jechuudha waa'ee gosoota biyyeedhaa kana jechuudha throughout the world akka addunyaatti jechuudha kan deeply gadi bu'ee kan qoratu yookaanis kan laaluu fi soil geography study how different kind garaagarummaa lafa kanarratti biyyeen qabduu fi gosa biyyeedhaa addaan briefly godhee kan nu ibsu yoo the soil influence the type and amount of crop isin jechuun produce oomisha kam tamtu oomishaaf akka ta'u area akkamirratti bifti akkamii akka jirtuu fi it is an examine how soil are affected by agricultural activity in the practice in an area isin jirtu irratti jechuun gosa isiitii waliin haala faayidaa isiitii wajjin akkamitti itti fayyadama isiitii wajjin kan walitti qabee kan nu ibsu eenyu ture soil geography gadi fageenyaan deeply waa'ee maaliif nu ibsa waa'ee biyyee kana gadi fageenyaan nuuf lafa kaa'ee jechuudha haala kanaan physical geography keenya irraa xumurree jirra haram deemna human geography waa'ee ilma namaa jechuudha kan jalqabaa geography uumamaati inni lammaffaa geography namaa yookaanis geography ilma namaati haala kanaan geography ilma namaa seennee briefly haadhoynu sirriitti akka isinii galuu fi isinitti illee jarjarru gadi fageenyaan hubadhaa. Human geography study the distribution and influence of human aspect of our world. Kunis akkuma isa kaanii jechuudha. Geographiin ilma namaa kuni bal'inaan jechuudha. Distribution and influence of human aspect. Waa'ee kan inni itti xiyyeeffate why human aspect why ilma namaati jechuudha or the world akka addunyaalee isaatti is including kan armaan gaditti leessitaan kana if jalaa qaba jechuudha cultures geography waa'ee aadaa population waa'ee lakkoobsa uummataa population settlement jechuudha inni sadaffaa economic activity dinagdee ilma namaa and political system politics siyaasaa ilma namaatii fi kan kana fakkaatan if jalatti kan qabudha. The branch of geography is subdivided into follow specialized field of study. Akka armaan gadiitti if jalaa listii mee qaba? Listiin isinitti agarsiisu kana jechuudha. Listii 5 if jalaa qaba jechuudha. Human geography is divided 5 dha. Inni tokkoffaadha. Cultural geography waa'ee aadaa nuuf ibsu. Inni lammaffaa population geography waa'ee lakkoobsa uummataa dabaluu lakkoobsa uummataa irrachuu lakkoobsa uummataa du'uu hamma dhalatu hamma du'u waa'ee kanaa fi kan kana fakkaatanii kan nu ibsu eenyu ture isa kana ture haala amma isin argitan kanaan jechuudha economic geography waa'ee dinagdee nuuf ibsu jechuudha innis dinagdee keenya maal hangamta akka hamna inni kan baafne economiin keenya sadarkaa kamirra akka jiruu fi kan kana fakkaatan bal'inaan kan nu ibsudha. Inni afraffaan political geography waa'ee siyaasaa inni shanaffaan maal ture geography waa'ee magaalaa urban geography kennuun jechuudha kana inni biraadha historical geography waa'ee seenaa haala amma nu agarsiisan kanaan steepii isaa takkaan isaa haala ni ilaalla ana jala deemtanii na hordoftan. Cultural geography examine inni examine godhu jechuudha distribution babal'insa fi instruction of culture waa'ee aadaa kana jechuudha aadaan biyya takka keessatti sabaa sablammoota hedduutu qaba isaan kana sabaa sabatti garaagarummaa kan qabu kana bal'inaan kan nu biraan ga'uu fi including akka armaan gadiitti people believed akkuma argama uummanni iddoo isaatti jirutti jechuudha and custom aadaa isaa briefly godhee kan nu ibsu eenyu ture cultural geography ture. Ammas inni itti aanu eenyu ture population geography
isa kana jechuudha. Kana jechuun concerned with population distribution and the factor affecting waa'ee affecti miidhaa isaan keessa jiruu fi bu'aa isaanii kanaa fi balballinsa yookaanis faffaca'ina isiidhaa kana gadi fageenyaan population lakkoofsaan dabaluu lakkoofsa uummataa hamma du'u hamma dhalatuu fi hamma godaanuu kana gadi bu'ee kan jechuudha. Xiinxalee nuuf himu yookaanis kan nuuf qoratu eenyu ture? Population geography ture. Akkam jaanni nu ilaala asitti qo'attu. It is also deal with birth and death. Hamma dhalatuu fi hamma du'u jechuudha. Kanaas kan qoratuu fi ammallee inni biraa hamma dhalatu hamma du'uu fi population structure haala structureota isaaniitiin lakkoofsa uummataa kana jechuudha. Population movement lakkoofsi uummataa iddoo tokkorraa iddoo tokkotti movement yookaan geessus household lakkoofsa uummataa yookaanis haala lakkoofsa lakkaawwiitiif mijaa'utti jechuudha. Iddoo tokkotti lakkoofsi namni iddoo tokkoo iddoo murtaa'aa takkarrayyuu lakkoofsa uummataatiin hangana hammi du'e hangasii hammi dhalate hammi jiraate hangasii jechuudha. Householdii abbaa warraatti wajjin kan nuuf qoratu eenyu ture? In structure of statistical data. Statistiksii daataatiin kan walitti qabee daataa nuuf kennu sun eenyu ture? Population geographytu waa'ee kanaa qorataa ture jechuudha. Haaluma kanaan eessa dhufna? Geography diinagdee economic geography. Jarri amma dubbachaa jirru kun waa'ee human geography. Geography waa'ee namaa qofa ibsu jenne reefu. Study production, consumption, ammallee comma exchange the special distribution of good and service and the factor affecting them. Waa'ee oomishaa akka isin agartan kanatti jechuudha. Consumption hamma consumption isa san hanqina qabamoo consumptioniin sun ni gahamoo exchange jijjiirama isa keessaatii fi special distribution babal'insa isaa of good and service tajaajila hawaasaa iddoo iddootti faaktaroota isa keessa jiruu fi miidhaa isa keessa jiru hunda kan nuuf qoratu eenyu ture? Economic geography'n gadi fageenyaan waa'ee economy kanarratti jechuudha. Kan nuti xiinxalu san economic geography jenneen jechuudha. Inni itti aanu eenyu ture? Political geography. Akka isin gartan kanatti jechuudha. Kana jechuun ammallee the distribution of political system waa'ee sirna siyaasaa kan qoratu ture laal bal'inaan jechuudha inni. Ammallee the what? Way people they are to exercise power. Aangoo achi keessatti akkamitti namni tokko aangoo tokko hoggana biyya takka mootiin tokko akkamitti bulchuu danda'a? Exercise power akkamitti nama hoggana akkamitti hoggansa oofa make decision akkamitti seera tokko baafata? It is also a study topic. Haala topic in such as change in the political boundary, in the problem of political instability and the pattern of voting. Haala filuu fi filatamuu sirna siyaasaa kana keessaa kana kan nuuf qoratu eenyu ture? Political geography ture. Gartee? Daangaa daangatti jechuudha. In the what? Daangaa daangatti political boundary problem rakkoo biyya tana keessa akka keessatti uumamtu rakkoo siyaasaa takka akkamitti akka furu ammallee political instability akkamitti siyaasaa biyya takka keessatti jechuu akka oofu pattern of voting akkamitti akkaataa filannoo takka qopheessu seera mataasaa kabaafatee qorannoo kasii kan gaggeessu eenyu ture? Yookaan asirratti kan qoratu eenyu ture? Political geography ture. Haala kanaan urban geography waa'ee magaalaa nuuf ibsu jechuudha. Study of the development of the characteristic of town, city and other urban center. Waa'ee magaalaa keessatti magaalaa xixiqqaaf gurguddaan ni jira. City town kanneen kana fakkaatan hundaa'u investigate akkaataa isiin iddoo jirtutti jechuudha. Garaagarummaa isiitii fi different what? Different group live. Akkaataa walitti qabama namni iddoo tokkotti walitti qabamee jiraatu jechuudha. City and slim develop isaan kana hundaa'u kan adda baasee nuuf himu eenyu ture? Urban geography ture. Haala amma isin argaa jirtan kanaan inni dhumaa eenyu ture? Historical geography ture. Geography
waa'ee seenaa nuuf himu. It is study of the geography, the past and how place, region and the pattern of human activity have changed over time. Yeroo hundaa'u gaa historical geographiin seenaa waa'ee seenaa dabritee jechuudha. Jiyooloojii keessatti amma fakkeenyaaf waa'ee jiyooloojikaal eeraa fa'aa jechuudha akka dabresanitti jechuudha waan bara dheeraa dabresan past and show place as deebisee region naannoo tokkotti jechuudha and pattern of human activity gocha ilma namaatiin waan ta'e exchange godhee over time yeroo hundaa'u as deebisee akka seenaatti kan nu barsiisuun eenyu ture historical geography ture. Haala kanaan barnoota keenya asirraan geenye jirraa. Guyyaa itti aanu barnoota itti aanu location size and shape of Ethiopia qabannee isinii dhiyaannaa barnoota guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaan afeerraa keenya hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa nagaan jiraadha.